Ergasii Phexros gara Yesuusitti dhiyaate, yaa gooftaa obboleessi koo si'a meeqa yoona yakkee dhiisuuf hamma si'a torbaatti yoo jechuun gaafate. Yesuus immoo deebisee ani hamma si'a 77 malee hamma si'a 7 siin hin jedhu ittiin jedhe. Wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 21 hanga 22ttidha. Kiristoos Yesuus yeroo fannoo irratti lubbuu isaa yeroo nuuf kennetti waan godhan hin beekanii yaa Abbaa dhiifama godhiif jechuun dubbate. Kana yeroo dubbatetti mataan isaa gonfoo qoraattiin madaa'ee yeroo dhiigetti cinaachi isaa waraanamee yeroo dhiigni isaa keessaa jigee roobetti yeroo du'i sababa tokko malee itti murtaa'ee du'a eeggataa turettidha. Garuu Yesuus jalqabumayyuu Waaqa ta'utu jiru ulfina waaqummaa isaa dhiisee sanyii namaa adaba cubbuu jalaa baasuuf darbees jaalalaa fi dhiifama nu barsiisuuf gara biyya lafaa dhufe. Maarree kanarraa ka'uun haafuu waliin jechuun akka baratamuuf Yesuus itti dabalee dubbate. Namni tokko si'a meeqa yoona yakkeen dhiifama godhaaf jedhee yeroo Phexros gaafatetti gooftaan yeroo 77 dhiifama godhaafi jechuudhaan dubbateera. Namoota beekamoo sababa tokko malee maatiin isaanii jalaa ajjeefamee fi yakkamtootaaf dhiifama godhan keessaa komeediyaan Waaqoo Geetaachoo isa tokkodha. Waaqoon nama abbaasaa haala ciggaa isaan jalaa ajjeeseef mana hidhaatti adeemee itti marame harka fuudhee dhiifama godhee fi galee. Akkuma Waaqoo ammoo dubartiin Ameerikaatti torban dura abbaan manaashee abbaan ijoollee lamaa Chaarlii Kiirk jalaa ajjeefames sirna awwaalcha abbaa manaashee irratti yakkamaa abbaa manaashee nama qajeelaa qulqullummaaf falmaa lallabaa ture jalaa ajjeese sanaaf dhiifama gochuu pirezidaantii addunyaa keenyaa Doonaald Tiraamp fuulduratti beeksifteetti. Ofii akkamitti nama maatii ofii miidheef dhiifama gochuun danda'ama? Erikaanoo akkamitti nama abbaa manaashee ajjeeseef dhiifama gooteef waltajjicha irrattis maal dubbatte kan jedhu odeeffannoo bal'aa fi qulqullaa qindeeffanneerra nu waliin turaan affeerraa keenya. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee simbiraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufuu ala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa. Like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kana akka gootaniin qophiileen karaa miidiyaa keenyaa yeroo hundumaa gaddeeffaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaaraa kallattiin gara qophii keenyaa ammeetti wal wajjin dabarru. Viidiyoon kun namoota baay'ee biraa akka qaqqabu like gochuudhaan jalqabaa. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qophii ayyaana yaadannoo aktiivistii warra duudhaa durii leellisan kan ture Chaarlii Kiirk Arizoonaa keessatti bakka namoonni 10,000 lakkaa'aman irratti haasaa taasisaniin Chaarlii Kiirk goota guddaa Ameerikaa fi wareegame jechuudhaan jajan. Haati manaan Chaarlii Kiirk ammoo nama abbaa manaashee ajjeese kanaaf dhiifama gochuu beeksifteetti. Haasaan Tiraamp sagantaa dilbata darbee namoonni hedduun irratti hirmaatan kana irratti taasisan ijoo dubbii yoo ta'u itti aanaa pirezidaantii Ameerikaa JD Vance dabalatee qondaalonni olaanoo bulchiinsa isaanii leegaasii siyaasaa Kiirk kan fulbaana 10 rasaasaan ajjeefame faarsuun isaanii ni yaadatama. Haati warraa Kiirk Erikaas istaadiyeemii State Farm kan naannoo Phoenix jedhamutti haasaa imimmaan makame kan taasifte yoo ta'u haasaa kana keessatti nama abbaa warraa ishee ajjeeseef dhiifama gochuu dubbattee jirti. Haa ta'u malee pirezidaantiin Ameerikaa ergaa dhiifamaa ishee kanaan cabsuun ilaalcha Chaarlii Kiirk morkataa isaaniif waan gaarii barbaaduu irratti walii hin galu jedhaniiru. Doonaald Tiraamp gama isaatiin morkataa koonan jibbaa waan gaarii isaaniif hin barbaadu jechuudhaan itti dabalanii dhiifama naaf godhii Erikaa jechuudhaan haadha manaa Chaarlii Kiirk sababa isheen dhiifama gooteef yakkamtichaaf dhiifama akka hin goone beeksisaniiru. Pirezidaantiin addunyaa keenya Doonaald J. Tiraamp faallaa haasaa haati warraa Kiirk dura dubbattetti tarii taatee humna guddaa yeroo tajaajila kana keessatti ta'ee kennan isa cimaadha.
Abbaan manaa koo Chaarliin akkuma nama lubbuu isaa dabarse sana dargaggoota oolchuuf barbaadaa ture jechuun waan Kiristoos hojjete waan ta'eef dhiifama isaaf nan godha, deebiin jibba miti jechuudhaan ergaa bilchaataa macaafa qulqulluu irra jiru kana ibsite jirti. Namoonni 10,000 lakkaa'aman saganticha dura istaadiyeemii alaa sa'aatii dheeraaf tarreen kan turan yoo ta'u, muraasni isaanii halkan dura illee bakka qabachuuf jecha buufatanii akka turan ibsameera. Hedduun isaanii qoobii yookaan kuffiyyaa Make America Great Again jedhu kaawwatanii meeshaalee maqaa Tiraamp qaban biroo fi uffata diimaa, adii fi halluu diimaa uffataniiru. Istaadiyeemii keessaa miiraa fi haalli ture kan qophii duula siyaasaa sagalee guddaa qabu yookaan tajaajila waldaa guddaa kan muuziqaa baandiiwwan kiristaanotaa kanneen namoota 100,000 siqan irraa faarfatanii fi kadhannaa kakaasan fakkaata ture. Tarreen namoota haasaa taasisanii miseensota dhaabbata Kirk Turning Point USA kan mooraa kolleejii keessatti aktiivizimii konsarvaatiivii irratti xiyyeeffatu dabalatee namoota beekamoo sochii konsarvaatiivii qondaalota bulchiinsa Tiraampii fi namoota hojii Kirkii fi ilaalcha addunyaa kiristaanummaa mirgaatiin bocame jedhan kan haammate ture. Aktiivizimii dargaggeessa ganna 31 kanaa itti fufuun barbaachisaa ta'uu cimsanii kan dubbatan yoo ta'u, tajaajila sa'aatii 5 guutuu keessatti amantii gadi fagoo qabaachuusaa cimsanii dubbatanii jiru. Chaarlii Kirk yeroo rasaasaan ajjeefametti yuunivarsiitii Yuutaa keessatti barattoota irratti falmaa kan ture yoo ta'u, irra deddeebiin akka wareegamaatti kan ibsamee fi sochii konsarvaatiif kanaaf nama seenaa qabeessa ta'e mul'ifamedha. Chaarlii Kirk namni qulqullummaa falmaa wareegame kun. Namoonni haasaa taasisan hedduun duuti Chaarlii Kirk Ameerikaa keessatti sochii warra konsarvaatiivii caalaatti ni haaromsaa jiranii amanu. Ammas taanaan Ameerikaa keessatti Tiraamp White House qabachuu, warri Ripaabilikaanotaa ammoo Koongireensii qabachuun ilaalcha ejjennoo cimaa keessa jirti. Guyyaan Chaarlii Kirk ajjeefametti ergamoonnis bo'aniiru. Garuu imimmaan sun garaa keenya keessatti gara abiddaatti jijjiirameera jedhan ittaanaan hoogganaa hojjetoota White House Stephen Miller. Diinonni keenya humna keenya hubachuu hin danda'anis jedhaniiru. Waltajjii tokkotti jalqabaa bara kana Tiraamp waliin wallabdee hadhaa fi uummataa kan qabu Elon Musk pirezidaanticha cinaa taa'ee lamaan isaanii harka wal qabatanii waliin haasa'an. Boodarraa suuraa isaanii kan Chaarlii Kirk waliin kaan maxxansee jira. Biiliyeenerrii fi abbaan qabeenyaa guddicha addunyaa keenya Elon Musk jechuudha. Waltajjii istaadiyeemii State Farm irratti Kirk akka aktiivistii bilisummaa yaada ibsachuu fi Tiraampiif dadammaqsaa sagalee dargaggootaa ta'uun kabajni guddaan kennameefiira. Ittaanaan pirezidaantii addunyaa keenya JD Vance namoota yeroo dhaadannoo dheeraa Ameerikaa jechuun dhoosan osoo inni hin jiraatin nuti asiin jirru turre jedhaniiru. Asirratti isa arganne jechuun itti dabaluun dubbatan. Wayitaa leegaasii siyaasaa Chaarlii Kirk irratti mari'atanitti jechuudha. Vance namoota ijoo bulchiinsa Tiraamp waltajjii irratti dubbatan keessaa tokko yoo ta'u, kanneen biroo ammoo ministeera dhimma alaa Maarko Roobiyoo, ministeera waraanaa Peete Heegseetii fi ministeera fayyaa Roobert F. Kennedy Jr. faadha. Isaan booda haati warraa Chaarlii Kirk Erikaan kan wayita hariiroo ishee ibsituu imimmaan ishee dhangalaasaa turtee fi hojii abbaa warraa ishee itti fufuun dhaadattee itti fufe. Isheen erga inni du'e booda hojii geggeessituu olaantuu haaraa dhaabbata Turning Point of America jedhamte moggaafamte. Madaa jireenyaa isaa galaafate argeeras jette jirti. Wanti inni natti dhaga'ama jedhee eegu hundatu natti dhaga'ameera. Rifaatuun natti dhaga'ameera. Sodaan natti dhaga'ameera. Sadarkaan dhukkubbii onni akka jirullee hin beekne natti dhaga'ameera jechuudhaan haati warraa Chaarlii Kirk dubbatteetti. Ergaa ajjechaa Chaarliitiin booda guyyoonni 10 kan darban yoo ta'u, jeequmsi hin argamne, mormiinis hin mul'anne, warraaqsas hin argine. Kanarraa waan abbaan warraa koo yeroo hundaa biyya kana keessatti akka argu
kadhatu argineerra haaromsa hafuuraa argineerra jechuudhaan Erikaan Kirk dubartiin abbaan warraashee harka jallootaatiin ajjeefame namoota walitti qabamanitti himte. Sana boodaas nama abbaa warraashee ajjeese jedhame dargaggeessa ganna 22 Taayiler Roobinsaniif dhiifama akka goote dubbatte. Nama sana dargaggeessa sanaaf dhiifama nan godha waan Kiristoos hojjete waan ta'eef waan Chaarliin godhu waan ta'eef dhiifama isaaf nan godha jettee dubbattee Erikaa Kirk haati warraan Chaarlii Kirk jechuudha. Yeroo pirezidaantiin Ameerikaa Erikaa Kirk booda waltajjiitti ba'anitti simannaan sagalee guddaa qabu taasifameefis ture pirezidaantii Ameerikaatiif. Irra deddeebiidhaan Chaarlii Kirk faarsaa kan ture pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yeroo muraasaan booda ammoo yakka magaalota Ameerikaa keessatti raawwatamu dabalatee qabxiilee haasawaa siyaasaa barametti garagalee pirezidaantii isaan dura aangoorra ture Joo Baayidenitti qoosaa ture Tiraamp waa'ee Kirk amma bilisummaa Ameerikaaf wareegameera jedhan. Tiraamp itti dabaluun har'a yoo nu keessaa tokkoon keenyallee Chaarliin daganni jedhu nama hundaaf akkan dubbadhu nan beeka akkasumas seenaanis isan dagatu jedhan. Sana booda pirezidaantichi dhimma tokko irratti Erikaa Kirk waliin walii hin galle jedhan. Morkatoota isaa hin jibbu ture waan gaarii isaaniif yaadaa ture malee jechuudhaan deeggartootaa fi mormitoota fuulduratti dubbatan Doonaald Tiraamp. Itti dabaluun Tiraamp bakki ani Chaarliidhaan walii hin galle kanumadha ani morkatoota koonan jibbaa waan isaaniif gaarii ta'es hin barbaadu jedhan. Tiraamp waan bitaa hundee qabu jedhanii waamuu irrattis duuluudhaan jeequmsa biyyattii keessatti uumamuuf warra leeftii komataniiru. Xumura haasaa isaanii irratti Erikaa Kirk akka dhaloota isaa keessaa nama guddaa jechuun ibsuun Tiraamp Erikaa Kirk waliin waltajjii irratti ba'uudhaan osoo uummanni harka rukutanii fi wal hammatan. Haati manaan abbaan manaashee wareegame Erikaa fi pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jechuudha. Kanaan dura namichi Chaarlii Kirk ajjeesuun shakkamee to'annaa jala oole hiriyaa isaa waliin jiraataa turaniif ergaa barreeffamaa ergeen ajjeechaa raawwachuu isaa himeera jedhanii dubbatan abbootiin alangaa. Abbaan alangaas shakkamaa kanarratti himanni yakka 7 banamuus ibsaniiru. Abbaan seeraa kutaa bulchiinsaa Yuutaa Jeefrii Giraay akka jedhetti Taayiler Roobinsan namni waggaa 22 kun namni isaa waliin kutaa tokko keessa jiraatu akka argatuuf yaadannoo kiiboordii kompiitaraa isaa jala kaa'eefii tures jedhan. Itti dabaluudhaanis kutaa tokko keessa namni waliin jiraataa turan hiriyaa sodoomummaa isaa akka ta'e ibseera. Akka Giraay jedhutti yaadannoo kana keessatti Chaarlii Kirk ajjeesuuf carraa argadheera kana gochuufis ture jechuudhaan ibseera. Abbaan alangaa ergaa barreeffamaa namoota kana gidduutti qoqqoodame kan ifa godhe yoo ta'u kunis himatamaan kun jibbeera kanaa booda naga'ee kanaafuu ajjeeseera jedha. Shakkamaan kun mana hidhaa kutaa bulchiinsa Uttaa keessatti hidhamee jira. Kibxata darbee manni murtiitti yeroo jalqabaaf kan dhiyaate yoo ta'u abbootiin alangaa himannaa 7 isarratti baname dhiyeessaniiru. Himannaan irratti dhiyaates yakka ajjeechaa cimaa, iyyama malee meeshaa waraanaa dhukaasuu, yakka haqaa danquulamaa, ragaa 2 jijjiiruu fi bakka daa'imman jiranitti ajjeechaa sukkanneessaa raawwachuufaa dabalata. Chaarlii Kirk torban darbe keessa yuunivarsiitii Yuutaa walitti haasawaa otoo taasisaa jiru rasaasa mana gubbaadhaatti dhukaafameen ajjeefame. Shakkamaan kun sa'aatii 33 erga adamsamee booda to'annoo jala oole. Abbaan alangaa ibsa gaazexeessitootaaf kibxata darbe kennaniin akka jedhanitti Giraay ergaa barreeffamaa hiriyaa isaaf ergeeruun ergichi waan hojjettu dhiisii waan kiiboordii koo jala kaa'ee ilaali jedhu ta'uu ibseera. Yaadannoo sana erga dubbisee booda hiriyaan maqaan isaa hin ibsamne kun maal qoosaa jirta miti jechuudhaan deebiseefi. Aangaa'onni akka ibsanitti namni kutaa tokko keessa waliin jiraatu saala jijjiiratee dhiirarraa gara dubartiitti jijjiiratee nama kanaa wajjin jiraata kan turedha. Ergaa barreeffama isaanii keessaa tokkotti shakkamaan kun maaliif Kirk ajjeese jedhee gaafate. Giraay akka jedhetti kanaa booda jibba sana fudhachuu hin danda'u akkasumas jibbi tokko marii qofaan furmaata hin argatu jedhee deebiseefi. Shakkamaan kun dhugaa dubbachuuf umurii koo guutuu kana dhoksuu barbaade. Kana keessaa si galchuu kootiif dhiifama jechuudhaan barreessi jedhameera. Namni kutaa tokko keessaa waliin jiraatu sun ati isa hin ajjeesne miti jedhee wayita gaafatu shakkamaan godheera nan gadda jedhees deebiseef jedha.
obbo Giraay akkaataa warri himatamaa ilmi isaanii ajjeechaa Chaarlii Kirk keessatti hirmaachuu mala jedhanii shakkuu itti guddatan odeeffannoo dabalataa kennaniiru. Abbaan alangaa Giraay maatiin isaanii akkamitti ilmi isaanii ajjeechaa Chaarlii Kirk keessatti harka akka qabu shakkuu irratti odeeffannoo dabalataa kennu ibsaniiru. Viidiyoon shakkamaa kana ajjeechaa raawwatame guyyaa tokko booda kan gadhiifame yoo ta'u haati isaa abbaa warraa isheen ilma isaanii fakkaachuu isaa itti himtee turte. Giraay hidhamuurraa of ajjeesuu akka barbaadullee dubbateera jedhameera. Haati isaa qorattootatti akka himtetti ilmi ishee dhiyeenya kana caalaatti hordofaa siyaasaa ta'uu isaa kan himan Giraay deeggaraa mirga saala wal fakkaataa fi nama saala jijjiirate waliin hariiroo jaalalaa akka jalqabe dubbattee jirtis jedhaniiru. Kirk sababa ilaalcha namoota saala jijjiiratan irratti qabuun ajjeefamuu isaa gaafatame Giraay sun kan murteessu garee abbootii murtiitii jechuun deebiseera. Giraay itti dabaluudhaan Kirk yeroo rasaasaan rukutamee ajjeechaa jumlaa namoota saala jijjiiratan raawwatan irratti gaaffii gaafatamaa akka ture dubbatameera. Rasaasni kun daa'immanii fi nama Kirk gaafataa ture xiqqoof akka dhabee abbaan alangaas ibse jira. Giraay itti dabaluudhaan ashaaraan shakkamaa kana meeshaa waraanaa ajjeechaan kun ittiin raawwatame irratti argameeras jedhaniiru. Waaqayyo nagaaf tasgabbii addunyaa keenyaaf haa kennu. Waaqayyo sodomummaa ni ciggaa gadhummaas ni jibba. Seera Lewwotaa boqonnaa 22 lakkoofsa 18. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessi wayitaawwaanii yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaadhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kana akka gootanii qophiileen karaa chaanaalii keenya yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Sa'aatota muraasaan booda deebinee odeeffannoo gara biraatiin hanga ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan turaa jecha chaanaalii YouTube Kiristiyaan Miidiyaa lammataa wajjin wal isin barsiifna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenyarra subscribe gochuun chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaa isa lammataatiin wal baraa subscribe godhaa jecha nagaan turaa.